الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله. اللهم أعزنا بالإسلام فقد ذللنا، وعزتك يا رب سنغادر ذلنا، سنسير بتأييدك على الضرب الذي أمرتنا، فاغفر تقصيرنا وقو عزائمنا لنحرر الناس جميعا، والحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر. سيكدن ربي مولاي رحماني ولوك بديني غرغر سكتيني. سيكدن ربي مولاي رحماني ولوك بديني غرغر سكتيني. الحمد لله كان الرانو جيسي روحي وخلقتي بقر كفي كيسي رحمة وكيتين كان الرانو جيسي وب الآخرات والبرانو كيسي. الحمد لله انجدد الدبيسي غريبوني ونس بجرا فقيسي أمري ربي نفوهم تني مرتيسي واندران قدري كلامني بريسي أمس فدكيتين قرآن نونجيسي قل سببا نخلقم لهم نتدرسي في الأرض خليفة ننجد جبيسي أكا قومي درام بيسادو قومسي أنس نندب دواني مرتيسي يا ربي وانتي قلبي كوركيسي كان الركو ديني أمر أوديسي إرقا قرآنك أركا كينيا كيسي يا ربي مال تمري كيرانو فقيسي نوتو أنت النور رافودة تديسي كانا فتوي كي متارلو كيسي نومتو بلسي أمريكي ديناني ونوكا بديني غرغر سكيتيني هيرينو كنيتي الحمد لله humna keetiin nu gargaari yaa ilaahi dubbii faayidaa qabu afaan keenya kaa'e waan khayrii dubbachuu hin dhiifnu wallaahi amma taalutti wa'tasimuu bihablillaahi tokko nu taasisi yaa aziimal jaahi yaa rabbi gaa kiyya nama hundaan naa ga'e muumintoota yaada tokkorra naa kaa'e karaa nabiyyiirraa khayru khalqillaahi ستر كن ربي مراد اللغه أنت يا خالق الأرض والسماء وقاهر خلقك آمي يا إلهي يا بلاكو قلبي فلتاي يا دوانت تنو في الرانا فكاي ديني فباسوفني يا كلاي ملكاوف كوباي في الدنيا والدين ولوك بديني غرغر سكيتيني قولي ربي قد حكيم عليم يا بركة بيكون سا قرآن الكريم مد يا علمني يا أتبع علمي قيان تمريكي فباطل يومي خلقي كانوا دمس يا رب العالمين أما قرآني كانوا فتو حكمي زمن ديرة ربي نترجمي كراو من وانور كنجر فهمين يا عزيز يا جبار ددمني الرسول مي قاين الرافولي من الترارم يا قفت بانغو موتي ذلالمي من ورارمي الله يا رحماني ولنوك بديني غرغر سكيتيني حقيرا لقما يا أمتك إنيا أدقى يا بوليسا جنن جبينيا قرآن سديسا سنو مدقينيا تاريخ أسلقينيا دبر سنيتينيا maal godhan dandeenyu jenne marree keenya waan nun dandeenye nurran kaa'u rabbiin keenya maal gochuuf qorannaa taarika fageenya nalle dhufu maal dubbata waa'ee keenya akkuma nu warraa himnu waan fageenya ofiitti fi'anne salphina xinneenya wal geenye golgamne hagoogamne teenya waan fagoo dubbannan beeynu waa'ee keenya dhufeen dabarfanne afiraan fuula keenya maal fuudhannee deemnaa fuula rabbee keenya sodaan dawaa dhabee maali mallee keenya utuma baqannuu dhufti qadaan keenya boodanaa yoo duran boo jedha rabbiin keenya furmaata waa hundaa ture silaa deeniin keenya jedhan nabiin keenya ergamaan rahaane olnuu qabideene gargaarsa keetiini sikadaan rabbii mawlaaya rahmaane olnuu qabideene gargaarsa keetiini. يا أيها الأحباب يا أيها الأمة نبي المصطفى أشرف الكرماء إسان أردف زيو جن وفانوان جتشا قتساني أخوان فندم مالدو إماما يوم القيامة إسان تردف ما جتشوتو إماما أندي أمري ساني سلام أبلي فما غافا سوتي أندا سالتو دورا ديما gamna dubbii qofan seenaa yaa namaa duulammam jabaatu saantu dura deemaa onneen onnee leencaa ajab jagna namaa مع المؤمنين رافة ورحمة وعلى الكافر شدة وقوة تاركة ما برسيسا برسيسو تاتو غنا غنما
egaa har'a hojii isaaniitu hojjetamaa jennee yoo dubbannu hin qaanfannu yaajama isaan takkaa yoon baadhatan gadaantummaa rabbiin malee takkaasi sodaanne namaa egaa akkamiin isaan hordofle jedhama ulamaan hidhamaa biyya ari'amaa yaa baay'ina keenya yaa lakkoofsa nama gusaa'uun hagusaa ibsa'eeli jedhama oomochatti fakkeeffamaa diisaanii olluu qabiteen gargaarsa keetiin hojii saabutaa seenaan irra ga'ee jiruu duniyaa diineetiif waan jarri ta'e jarri rabbiif taanaan rabbiin jaraa ta'e harrakkatti jirru yeroo laale ta'e yeroo islaamii doofee akka hin taane ta'e waan godhu dhabe yaanni na dhama'e anooti waan beeku sadaquu ka'e yoo waan islaamummaan kanuma dursan ta'e maaliif tuffatame waan hin jirre ta'e maaltu jalaa badeeme maaluma ta'e taawaan himin haja tokko qofarra naanna'e inni nu hikmaan qabu yaanni gargar ba'e wallaalaan hin beeku beekaanu maal ta'e ilmi waraqaa lakkaa'uu qofa ta'e rabbiin akkas jedhe nabiin akkas godhaan jechuu qofa ta'e hojii islaamaa keessaa wamti har'a ga'e kan hojii mul'atu harkaan qofa ta'e yaadarasaa ilmi barbaacha dhama'e erga islaamummaan harkaan qofa ta'e maalitti gochuudhaaf cinqamee kara'e rakkatee beela'e waggaa meeqa taa'e ilmi mormuu seenaa waanan jechuu ba'e hojiidhiif ilmi dheessatti addaan ba'e walirraa fottokee dhabni bakka bu'e kanatu adeemnaadhaan gaafachuu ka'ee dubbii kana beekaan irra deddeebi'e yoo faayidaa ta'e wal yaadachiisuun onnuu qabiteen gargaarsa keetiin hinuma dubbannaa dubbiin hundaa galuu dhabus hundimmoo wallaalu nama qalbeeffatee dubbii gad ilaalu obboleewwan gariif yaanni galuun oolu namni rakkoo uummanni itti jiru laalu akkam taanu jedhee wal gaafachuun oolu nama rakkoo diine utuu yaanne oolu nurraa miti jedhaan ergamaan jaliilu gooftaan khalqitee hin agartamaalu nama siif dhaabbatu nu taasis jaliilu Allahumma rabbi lakal hamdu kullu Allahumma rabbi wa lakal shukru kullu wa ilayka ya rabbi yurja'u al-amru kullu sirka barbaadanne takkaan dhabne maalu silas namni akkaan sirka waa kajeelu abadan utuu argatin duwwaan galu dubbii rakkoo keenya akka hundaa galu caalaan rakkoo keenya faamu wallaalu ilmi yoo karaamees faamii maleen tolu akkuma lau kunnaan asma'u aw na'qilu dhaga'uu qofaa miti yaanni namaa galu silaallee beekumsi dawaa nama yaalu ilmiin hojiin qabne jaa'ilaan waliin caalu akka nama birrii horee waan bitu wallaalu najjinaa jaleelu rabbi yaa rahmaani olluu qabideeni gargaarsa keetiin si kadhanna rabbi mawlaa yaa rahmaani olluu qabideeni gargaarsa keetiin akka rabbiin ilmeetise har'aan ga'e ulamoonni har'a karaasisu taa'e gaafanna akka jarri duritti kara'e biyyan beeyne dhaqee haaliisaarraa bahee dhiphatee rakkatee of qabee beela'e deebi'eetu barsiisu ilmeen har'a ga'e gurguddaa meeqatu baddaa keessa taa'e kan utuu taabu marrumaan hidhatee addunyaarraa ka'e garuu har'a darasaan kara'uu qofase inumaa garraa kara'ee galee duniyaa dhabee harka duwwaa ta'e kassabuus wallaalee kaan dhiisee irraa yaa'e haadha abbaa khaddamuun fuudhee ilmaan horoon isa eega taa'e waan karaa tures dhabe bakka kaa'e aduwwiin islaamaa yoom akkana see waan hojiin islaamaa hojjetamuse oduu biyya biraa dhaga'e nutti ka'ee zaatuma islaamaa kana argee dhama'ee kunuuf jalattee nu qoraasuu ka'e malee maal dhaga'e maal arge jettanii ol nuu qabideeni yaadini islaamaa silaatuun galee tolchaa jiru namaa kanarraa borillee ittiin of fayyaduun nuun galle tokkollee furmaata waa hundaati rakkina kamillee tolanni qabutu arge kuffaarrillee waan gaariitu arge injibbu eenyullee maal kaafira himnaa muslimaa fuungalle sababa nu maalummaa diini wallaalle nama qofaa miti miidhamtee waannille waan har'a kotte duudaan fe'attee deemtu yoo laalle tabba deebuun qabu waan humna sii malee fageenya akkamiille madooftee jijjittee fe'amti ammallee
silaanuu kadhatte afaan nafte malee rabbuma nurka kaa'e laaffisee takaalee danda'ee himeen fituu fakkeenyaaf malee. maal fe'isa qofa sangaan qotamtullee tabba idda mukaa kan laalchatti hin tolle qotuudhumaa yaada tokko malee rabbiin waa tokko yoom kaa'e seera malee boriin gaafatamaa eenyu jedhee laalee waan diiniin islaamaa ta'etu nuu galle rabbiin nu gargaaruudhaaf jecha nuu tole. bineensuma jabaa nu laaffise malee meeqa jira irraan tuqe malee amriin diini rabbii silaatoo nu gale seeraan fayyadamna miidhamtu tokkollee jireenyi barakaa dhabe jenna malee rabbii yoom nu adabaa badii keenya malee. Mee qajeelfannu waan duraa wallaalle erga fuula rabbii dhiyaachuun hin oolle nuufisa rahmaani yotti garagalle kananii wallaalle inni nu tollaane ol nu qabidiini keessa diinii kana utuu beekinamu diinii ilmaan namaa ittiin fayyadamu dadhabaa fiyyeessee jalatti miidhamu kan kitaaban isaa har'a gara'amu jireenya guutuudhaa dubbatameen dhumu. Wamti nama miidhuu keessatti hin argamu hundinuu waan namni irraa fayyadamu kana kunoo wamti ammarraa qara'amu dhugaadha beekumsaa malee waan argamu yoo jennes ilmiin footoo miti kan yaadduuf laalamu laalamee jedhamee kan lafa kaa'amu maal jettumee namu onu dhibeera kunee ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini. Assalamu alaikum ya bula mu'mina qalbiin adagaa keessa dubbii kana rakkoo keenya beeynee furmaata barbaanna wamti natti fakkaatu hangafti rakkina isa diimnee maaliif moggaarra marsina laa ilaaha illallah shaadaa jenne kana haqqi isaatuun guutamne rakkoon jiru kana. Awaaji jalqabaa bu'uura imaanaa egaa yaabboleessaa faamii badii kana utubaa dhiifne maa moggaara naannofna shaadatayneen haqqee waan jedhameef dhabnan hojiin isaa guutuun dagatame afnaan afaanumaan jenne salaannee soomanna harkaanuma shanan qofarra naannofna haqqee shaadatayneeti guutuun quraana. Wallahi gootamu afaan qofaan karaana qorichi dawaan ta'uu liqimsamuu baannaan itti fayyadamuu dhabnaan. Dhukkuban fayyisuu qoricha faarsinaan nutis kunoo quraana keessatti baadhannaa fayyadamuu dhiifne biraa dhukkubsanna har'a afaanumaan labsiisaa affasna dawaa ta'uu dide hojiinsaaf laanee ol nuu qabideene gargaarsa keetiini. Utuu shaadatayne nakkisaa guuttate wamti inni jedhameef hojiisaa mul'ate silaa addunyaan kun furmaata argate ummanni muslimaa kanarra salphate utuu shaadatayniin kun ifanuu taate akkuma amma hojiin harkaadhaa mul'ate binaawwa muwayyidaatun nu jalaa dhokate silaa ummanni jireenya islaamaa jiraate haadhaaf abbaan ilmaan saattaara galfate ammas akka islaamaatti duniyaa horate sababa maalummaan quraanaa dhokate ummanni keenya irraa waa meeqa mudate duniyaa bakka rabbiin dhowwe irraa horate kenni rabbiin isaa kennisaa hanqate utuu beekuu dhagee ribaa liqeeffate kunoo laanaa baankee manarraa fudhate meeqatu salphate namni gurguddaane ol nuu qabideene gargaarsa keetiini. Dubbiin nama ammaas waan nama ajabaa ummatuma islaamaa raajii guddaa qabaa rabbiin isa khalqee mootiin humna jabaa khalquun isaan dhibne yoom jiraachisuun dhiba tuudha ga'u waan inni dhowwetti gaggaba amma waa horanne booda jennatoo baa jedhamani rabbiin dhowwoo quba qabaa beekaatuma dhaqee liqeeffate ribaa. Manasaa qabsiisee fudhate jalqabaa booda yaaddoo biraa eessaa hirriba qabaa itti fakkaate malee eessaa milkii qaba horii haraamaatiin ilmaansaa qallabaa kunoo nu agarsiise rabbiin maal dadhaba mana dafqasaatiin ijaarrate dhabaa addunyaa akhiraatti rabbiin isa dhabaa jireenya irraa kun yeroo isaa gabaaba hammam jiraachuudhaaf haali kaawwan dhaba. Duniyaatti jalqaba salphina yakeene ol nuu qabideene gargaarsa keetiini utuma quraanaa badeessaan dhowwamuuf maal sababni daangaan qaaniqaa diigamu addunyaan gabaabdu kan bor keessaa deemu yaa horii waan rabbiin dhowwe irraa horamu bu'aan haraamarraa walitti qabamu
أمم صدقة الثواب لنرقمو نمر بالك فتح الجيديمو سنتين بالملعنة سمسران جانو سمو قرآن فديس على الأتلمو ووام بيكو جنة نفسي يا خدمو وتو علمي نفان وندان ترجمو وتو مسجد وندران اللبمو عبادة والحرامات نجتمو تابي ملوات قرآن أرقمو وفقو ومسو ملي رب بيككمو utuu dhaga'amu wamti ni didamu sababa quraanni rabbi tuffatamu kanaaf kana jedhee eenyutu naa himu kalaaman qadeemu qulqullaa'e inni ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini. Yaa ummata islaamaa mee yoo dhageessanii waan nama miidhu beekaaf dhowwe gooftichi keessanii. Ammanni isinii kenne tuffattanii gammachiisuuf fuutaan nafsiyyaaf shayxaani abbaa arge islaama tuffachiiftanii kuffaarri gammade aduwwiin keessanii sinirraa fudhattee qabeenya keessanii namni rabbii diige milkaaseetanii bakka mallee dhaabdaan ilmaan kan keessanii mee yooma rabbiin amanuu teessanii islaamummaadhaan waamama maqaan kan keessanii gabaa jallinaa dhaabbattan kuffaaraa wajjinii ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini si kadhanna rabbi mawlaa yaa rahmaani ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini si kadhanna rabbi mawlaa yaa rahmaani ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini si kadhanna rabbi mawlaa yaa rahmaani ol nuu qabidiini gargaarsa keetiini. Galanni keeti yaa rabbi kan nu taasifte islaamaa خالق الأرض والسماوات نوتول خاتمة galanni keeti yaa rabbi kan nu taasifte islaama خالق الأرض والسماوات نوتول خاتمة jalqabe maqaa rabbiiti mootii mootuuwwan hundaati kan duniyaa akhiraati ilaahee khaliqur rahma laa ilaaha illallah laa shariika laka allah kan waa fakkii hin qabne silaa inni yoomuu tokkichuma muhammadun rasulullah walladhiina ma'ahu ala alkuffaari ashiddaa'u baynahum ruhamaa صل وسلم يا ربي على محمد النبي وعليه وأصحابه كل أتباعك الأمة قالني كيت يا ربي وكان تعسف إسلاما خالق الأرض والسماوات نوتوج خاتمة والحمد لله جنة قالت شكري قلبنا أرجو ما زاد بلنا دوان قلشوك بنعمة غني بيدا ورب العالم كالنسواني رتجلا ولدنو ساركا كجلا فدري نسان أبدتما معلوم ما ساتو بني دي زكرا دبن كمني تاو برا قلبي فني كران بي الفرما دين النبي بردادا هرنان كابو تودا دنيا خيرا فايدا دا أرقل في بيلما قالني تيت يا ربي كان متاسف إسلاما خالق الأرض والسماء كنوتو الشقاتما الروت يروكمنو اتفايا دم بانو وتو كرابرا دمنو مالي فمرين كين يدوما نو عبادة فالكمني أمري ربي ما ددني وان بريدو ما لبدني كلو قيانا سديما أكين كرا ربي كفا أدان دي نبي المصطفى كرابرا دم ففا نموفا جهنما إلهي موتي توكيجا فنبيكو كيسا دبريجا يا موتي أجيب الرجا خالق الأرض والسماء قالني تيت يا ربي كان تاسيت إسلاما خالق الأرض والسماء تيوتو خاتمة وتوني عما ربي بري هل كان يبقو يا شاكري لكما كيسا بري وقري قلبي دمات وتو أكلي دام فكري خلقا سالاني أقري
سلامان يبون كرد على عدا جاهلما هو الأول والآخر درساس بودس وانجرو عباداتي سابرو يرتو واجبما غارنا كرب انجرو كوان خلق فسكيرو انجرو دانيا نسشارو يوم كنسات موتمان غلاني تبهك يا رحمن كنو تاسيلت إسلاما خالق الأرض والسماوات يوتو فاطمة غابا وخلقو جلكبو أكنما كوتن دابو إسافيدي واركان كبو واسنبو أكزما إسافيدي جتو دجي يبكا أسفتي إسما بكا توكيجي تاي جنان تاسفما كنور أفنو ديرسي مال الركاء بلسي مال التدي مال اندسي ستدا بسدما سمي مال الراسي كنرد الرادام باسي ورجي مال الرفجاسي هنركي فام ندوما غنانك يا رحمن كنو تاسيلت إسلاما خالق الأرض والسماوات يوتو خاتمة أما سوانا كل إنسان خواتي خالق دومسا بكا قدي قن روبسا فدون شامسا أكسما هندما كوبا خلقتي نيو غرغار سكدتي كنا في بادا دوفتي حكي ساتي كنا فلم سبيين غابا دلتي ما تركي غابا قدتي bakka kamiin dabalatee meenyu taargeenu hima utumaan beekamne deema gurguddatee dargaggooma utuu ofin argin dillooma mee ofin alaamuma waan ilmoo haadha gaafannaa isii caalaa maaltu taana eessaa jalqabee guddinaa mucaansii kan dur daa'ima yoo agartee haati deessee nuuf himtu yoo dandeessee itti ulfaannaa lafa keessee malee kan beeku rabbuma galanni isaa hamman qabu nama hubatee qalbii qabu yaa namnu gaarii qabu haqqii barbaadisuutuma quraan nadiif ni nu gorsaa falkiin khayrii maaf olleeysaa Makusata ya bolesa me akedo badaduma galanne ke tiara man kanu tazil te islama khaliqul ardi was samawati nutul fatima dinu malem yu kaba kandu feti tawabba ya bolesa jimsa kaba bua kaba jizachima zabana rasul amine akam ture la tadini نبي صاحب النساني جبسني أبلم كنو جماع النبي جا والجنة ربي بجا كن منها نقر بجا ربي تو يكينما نبي ويتا برسيسني صلى الله عليه وسلم وجتني أقرسيسني أنا كنام فديسني هندا جاهلما تريدي لي كن يتمو كن جراتي نددمو أكفيتا ننجدمو ميو أغار تنوهما أكديني وين التسغي ترى دبري الرغي وسلفون نتداي سينا إسلاماتهما جري خيري فجافتي غباغاري نغدتي بوا ربي ركايتي ملكاي يوم القيامة إغانو تيسيو براني بيكم سكامو قباني اتيم ديني داف داباني بدافمو مال شكما غناني كويتي أراما كنو تاسيت إسلاما خالق الأرض والسماء تنوتو الشخاتمة ilmiin diinii dhaan eegamu kan duniyaadhaan guddifamu kan fayyaadhaan eeggatamu sadanuu beekuun dirqama beekumsa seetan amma baruun irratti dirqama wanta akkee ta'e quraanni yoom hakkii morma jarri ilmii diinii barateef jarri saayinsii qorate maaliif walirraa fagaate laalchi jaraa adda adduma
muslimni saayinsii baratee yoo islaamummaa dagatee waan qaroometti fakkaatee kanaaf karaa biraa deema. galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa خالق الأرض والسماء تلوتو فاطمة درسان ساينسين بيتو جدني باية تفتو استوارا دقفتو جرافس بينكما وانتن جنون اتدولو نتو ساينسي واللالو كان عبودت نلالو ميو فلالو يا جما bakka nu jirru jarrin jiru bakka jarri jirun jirru akkame yaada walii hirru hajijjiirru yeroo namma darasoonni siyaanni isaanii saayinseenaa duwwii diinii balleessaa jedhanii kana rakkoon jiddu lama namni islaamummaa hubatee kan saayinsii dabalatee lachanuu jidduu dhaabbatee diinirraa eega waan hamaa. galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima akkuma diinii qabannee utuu saayinsii qorannee aduwwii keenya hubannee silaanumaa dura deema jarri moolachuu baratee kan keessa diinii hubatee maaluu harkatti dalfatee argaa jirraa zabanammaa nigalee fi koraallachuu jara kan waa hunda tolchuu diinii rabbiitiif dhaabbachuu kunoo jaraaf ta'e amma nigalee fi koraallachuu jara kan waa hunda tolchuu diinii rabbiitiif dhaabbachuu kunoo jaraaf ta'e amma galan rasaan saayinsiin beeytuu jedhanii baay'ee tuffatuu استوارا دقفتو جرافس بينكما وانتن جنون اتدولو نتو ساينسي واللالو كان عبودت نلالو ميو فلالو يا جما bakka nu jirru jarrin jiru bakka jarri jirun jirru akkame yaada walii hirru hajijjiirru yeroo namma darasoonni siyaanni isaanii saayinseenaa duwwii diinii balleessaa jedhanii kana rakkoon jiddu lama namni islaamummaa hubatee kan saayinsii dabalatee lachanuu jidduu dhaabbatee diinirraa eega waan hamaa galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima akkuma diinii qabannee utuu saayinsii qorannee aduwwii keenya hubannee silaanumaa dura deema jarri moolachuu baratee kan keessa diinii hubatee maaluu harkatti dalfatee argaa jirraa zabanammaa nigalee fi koraallachuu jara kan waa hunda tolchuu diinii rabbiitiif dhaabbachuu kunoo jaraaf ta'e amma nigalee fi koraallachuu jara kan waa hunda tolchuu diinii rabbiitiif dhaabbachuu kunoo jaraaf ta'e amma galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa خالقul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima galanni keewwati yaa Rahmaan kan nu taasifte islaamaa khaliqul ardi wassamaa'i nu tolche Faatima